Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata bitootessa 28 bara 2017 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo bitootessa 19 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Akka mooltanan sooraalaa keetti oduu har'aa sanittima oduu argamne keessa bulchiinsi mootummaa Ameerikaa karaa eegumsi naannoo haaraa ittiin eeguu danda'an jedhe ka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mallatteessa hojiirra oolchuuf deemuu jira mataa oduu keessaa tokko. Kan Neelsan Maandeellaa wajjiin waggoota dheeraa hidhamanii turan qabsaawwan farra apartaayidii Afrikaa Kibbaa Ahmed Katraadaa umrii isaanii waggaa 87tti du'an boqotan kalaga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru hidhaa yookaan immoo ittisa guddicha Hiddaasee jedhameef guyyaan dhagaan buuraa itti kaa'ame waggaan 6ffaan Itiyoophiyaa keessatti sirna adda addaatiin ayyaaneffamaa jira jedhu aangawoonni gabaasa keenya oduu keessaati. Lameenuu gabaasaalee keenya oduu keessatti dhaggeeffattoota keenya ka qarshii miliyoona 100 miliyoona 50 Yuunaayitid Isteetsiin Finfinnee keessatti ijaarame waaltaan leenjii fayyaa har'a eebbifamee kenname. Kana irrattis oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Magaalaa Finfinnee lafa Raphii jedhamutti eega tuullaan kosii jigee uummata 100 ol galaafatee booda tuullaan kosii gara Sandaafaatti geessama. Oduun jedhu aangawoota bulchiisa Finfinnee irraa dhaga'amaa jira. Jiraattonni Sandaafaa immoo kana irratti yaaddoo qabu. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf sora. Qabsaan mirgi nama Afrikaa Kibbaa beekamaan bulchiinsa apartaayidii kaasanyii nama jibbu Afrikaa Kibbaa irratti bulchaa baay'ee durii irratti qabsaa baay'ee eege immoo pirezidaanti Neelsan Maandeellaa waliin gannu 18 hidhame Ahmed Kataraandaa arda lubbuu dhabe. Akka Niishan Baaltoon daayirektarii dhaaba Kataraandaa ardeettatti paartiin koongireesii biyyoolessaa Afrikaa Kibbaatii fi uummatii isiitiyyuu nam guddaa dhabe. Aniitaa Paawulitti oduu tanaa Johannesburg erge tujube. Ahmed Katraadaa biyya dhaloota isaanii Afrikaa Kibbaa keessatti irra jireessa umurii isaanii qabsaa'aa fi ka turan waa'ee mirga dhala namaaf falmuu ka eegalan ijoollummaan ture. Umurii isaanii waggaa 12tti liigii kooministii dargaggootaa kan mootummaa apartaayidii mormuutti makaman. Umurii isaanii waggaa 17tti immoo seera loogii lammiiwwan Afrikaa Kibbaa hidda dhalata Hindii mormuudhaan to'annaa jala oolan. Bara 1964 isaaniif hiriyoonni isaanii 6 qabsaa farra apartaayidii Neelsan Maandeellaaf Waaltar Sisuuluu waliin abbaan murtii qajeelfama sabxiqqaalee warra adiirra daddarbitan jechuudhaan hidha umurii guutuu itti murteesse. Kan umuriin waggaa 87 du'uun Katraadaa Afrikaa Kibbaaf akka dhimma maatii ofiitti itti dhaga'ama. Du'uun isaanii kibxata labsamee yeroo xiqqoo booda pirezidaanti Jaakob Zuumaa sirnaan akka awwaalaman akkasumas alaabaan biyyattii walakkaatti gabbutamee akka fannifamu gaafatan. Hoogganaan dhaaba Neelsan Maandeellaa Seeloo Haatang akka jedhanitti Maandeellaa kan maqaa sanyii isaanii Madiibaa jechuun waamaniif hiriyaa isaanii itti dhiyeenya qaban turan. Madiibaan ennaa dogoggoruu hiriyoota dogoggora kiyyarraa natti himuu danda'an marfameen jira jedhanii turan. Katraadaa hiriyoota isaanii akkasii keessaa akka tokkotti isaan lakkaa'u. Maandeellaan ennaa pirezidantii turan Katraadaa ofitti dhiyeessuudhaan gorsaa isaanii siyaasaa ijoo godhatanii turan. Katraadaan roobii borii Johannesburg keessatti akka sirna musliimaatti awwaalamuuf jiru. Hojiin hidha Abbayyaa akka jechi ministeera bishaanii elektiriikii fi jallisiitti harka 56 yaadhumatte hojiileen akkuma karoora baay'eefitti deemuu jirti. Akka obbo Sileeshii Baqqalee jedhutti motoriin lamaan hidha Abbayyaa tana irraa hojjechuu jiran ganna lamaan dhufa keessatti bishaan meegaawaatii 752 irraa argachuu danda'an. Iskindar Fireewutti ministeera kana dubbise namo. Kalaga Abbayyaa irratti ijaaramaa jiru hidhaa yookaan ittisa guddicha Hiddaasee jedhameef guyyaan dhagaan buuraa itti kaa'ame waggaan 6ffaan sirna adda addaatiin ayyaaneffamaa jira. Kana ilaalchisee hojiiwwan akka milkaa'inaatti maqaadhaaman hedduu ta'uu ministeerri bishaanii jallisiif humna elektiriikii Dr. Silashii Baqqalee dubbatanii jiran. Ijaarsa sana ilaalchisee kan yaada maddisiisu
gurmuu ogeessota biyyoolessaa Itiyoophiyaa kan hooggananii fi jalqaba bara kanaarra immoo ministerummaatti kan muudaman Dr. Sileshiin akka jedhanitti sadarkaan ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa kun irra jiru wanna ittiin milkaa'ina agarsiisan keessaa tokko jedhanii jiru. Milkaa'ina isaanii keessaa tokko ijaarsichi aga walakkaa caalaa deemuusaati. ግንባታው እየተካሄደ ያለው በጥሩ ሁኔታ ነው። 56% አካባቢ ነው ያለው። Ijaarsi isaa haala gaariidhaan deemaa jira. Naannoo 50% jira. Xiqqoo sanarra ol darba. Hojii isaas akkuma karoora lafa kaa'ametti sa'aatii 24 utuu walirraa hin citin geggeeffamaa jira. Kana laalchisee egaa humna elektiriikii dursee maddisiisu ni jira. Humna kana immoo akkuma tarbaayinoonni kaayamanitti bishaan kuusamee aga tarbaayinoota yookaan immoo mootoroota lamaan fudhachuu danda'anirra ol ba'etti maddisiisuu jalqabama jedhu ministerichi bishaanii jallisiif humna elektiriikii obbo Dr. Sileshii Baqqalee. Achi booda tarbaayinoonni lameen yeroo gabaabaa keessatti humna elektiriikii meegaawatii 750 maddisiisuu akka jalqaban dubbatan. Kunis waggaa tokko keessatti akka dhugoomuu danda'u kan eegan ta'ullee beeksisanii jiran. Achi boodas tarbaayinoonni afan kabiroon 14 sadarkaadhaan ijaaruuf humna elektiriikii maddisiisuun kan itti fufu ta'uu hubachiisanii jiru. Hidhaan laga Abbayyaa Iddaasee jedhamu kun biyyattii keessatti ka boqonnaa haaraa bane ta'ullee dubbatu ministerichi. Ka biyya Awurooppaarraa dhufe kaampaanii ijaarsa dhuunfaa Saalimiidhaa ala kaampaaniileen injineroonniif ogeeyyiin kabiroon ijaarsa kanatti hirmaachuu isaaniillee dubbatanii jiru. Dr. Sileshiin sababaa kanaaf gama ijaarsa dandeettiitiif walitti ce'umsa teknooloojiitiin bu'aan gaariin argamee jiraa jedhu. Ijaarsi hidhaa laga Abbayyaa karoorri duraa humna elektiriikii meegaawatii 5,200 maddisiisuu akka ta'e dubbatanii amma garuu meegaawatii 6,000 maddisiisuuf akka hojjetamaa jiru dubbatanii jiru. Qorattooti tokkummaa mootummoota biyya DRC keessatti as cobxee isaanii dhabanii barbaadaa baankaan ardha reeffi isaaniitii fi nama afaan isaanii deebisu afnaqee isaanii jechuun walumaan arguu isaanii oduu himaan mootummaa biyyisuun dubbachuu jira. Akka oduu himaan DRC Lambert Mende VOA'tti himetti reeffi faranjii lama ka dhiiraatiif ka dubartii godin Kasaay keessatti argan. Reeffi kun akka jechisaatti ka Michael Sharp Zaayidaa Kaataalaanii fi nama afaan deebisuuf beetuu teeshinaati. Jara kana laga Mooyoo godin Kasaayee jiru biratti argani. Jari kun torbaan lamaan duratti adoo mirga nama biyyisuun keessatti keessumatti Koongoo Dimokiraatitti keessatti qorachuu jiru. Jaraayyuu achumaan lafa dhabanii eegee argani. Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Koreen nagaa mana marii Ameerikaa walga'ii silaa torbaan kan keessa qabaachuu mal tokkollee hin qabaanne. Itti gaafatamaan koree tanaa Deevis Nuunes ammoo gaafii paartiin Demokiraat akka itti gaafatamaan kun hujii qorannoo bulchiinsi Tiraampii fi Raashiyaan gaaf duul filannoo pirezidaantummaa irratti waliin qabatanii jedhanii shakka ba'an qorannoo keessa ba'u gaafate akka hujiitan keessa of baasu gaafatanillee hin taane irratti dide. Nuunes dhiyootan keessa seer malee odeeffannoo bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House keessatti ilaale gaazexeessotatti himeetiin eegemmoo dhiifam gaafata. Miseensoti paartii Demokiraat akka Adam Sheeffaati Nuunes seera cabsee jedhanii akka odeeffannoo tana dhiisi hojiirraa bu'uu gaafachuu jiran. Odeeffannoon mootummaa Nuunes seera malee argee jedhan kunin odeeffannoo bilbilii pirezidaanti Tiraamp akka bulchiinsi Obaamaa ka duriitti odeeffannoo Tiraamp jala dhagahaa turanii jedhanii eegee qoratanii dhaban kaane dubbii qorannoo irra jirtu miidiyaatti himutti yookaan ammoo gaazexeessotatti himuuf balleessaa taate. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp ajajaa haaraa eegumsa naannoo pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa duriin hojjechaa baayikaan dhiisisuu farda hajaja haaraa mallatteesse. Hajaji kun eegumsi naannoo to'annoo jijjiiram qilleensa Ameerikaan ittiin hojjechaa baateefa irraa jijjiiruu danda'a. Tan irratti yaadii paartilee Ameerikaa gugurdoon Rippaabilikaanii fi Demokiraat guddoo gargar fagaate. Ogeeyyooti akka Paawul Kruuziini kabadhaas Noobeelii badhaafame dhalootaan biyya Daachfaati hajajii Tiraamp kunin waan hedduu balleessaa jechuun dubbachuu jiran. Akka oduu himaa bulchiinsa mootummaa Ameerikaatti ammoo hajaji kunin akka dhaabbileen hojii enerjii hedduu hojjechuu danda'anii fi nama hojii argisiisuu danda'an carra bana nama eegumsi naannoo keessa hojjetan ogeeyyooti gargaraa ammoo kunin badii guddaa uumaa jechuun dubbatan. Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Jeff Sessions magaalota Ameerikaa keessumattuu godinoota illee dabaleetiin baqataa seera malee Ameerikaa seen jedhan dhossanii bajata mootummaa federaalaa irraa cicciruuf doorsisuu jira. Warri dhossanii jedhan kun sila akka biyyi isaan dhufaniitti deebisuuf barbaada baanfaa. Sessions akka magaalota Ameerikaa seera Ameerikaan ittiin baqataa to'attu guutti gaafachuu jira. Taatullee dhaabbileen mirgi namaa hedduun Ameerikaan jarii kunin mirga isaanillee eegamuuf qaba jechuun rakkinni isaaniitii fi
bara hedduu as jiraachuu isaaniillee dubbachuufi jiran mirgi isaaniitiif qabsaa'uufi jiran akka ammaan tan jiru kanatti nama hedduutti rakkinni kana keessi seenuu danda'a dhaabbileen hedduun ammoo kan falmuufi jiran. It makes our community scared. Both the immigrant community and the non-immigrant community. Akkana jedhe jara baqataa qabsaa'u keessaa tokko kunin hawaas kennaayyuu guddoo sodaachis baqataa fi warra lafaallee guddoo sodaachis waan hedduun nu aduu jiranii jedha maan jennaani pirezidaantiin Ameerikaa kaamma kunin Doonaald Tiraamp gaafa qaraa hojii jalqabeeyyuu keessumattuu gaaf dorgommiitiyyuu warri Meeksikoo fi naannoo gargaraatti dhufu kunin warra wanjal hedduu hojjetu jara dubartii buufatu jedhe waan hedduun dubbachuu jiranii jedha oduu namaaf qabtanu. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yuunaayitid Isteets qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 oliin kan ijaarame waaltaan leenjii fayyaa biyyoolessaa har'a eebbifame waaltaa eegumsa fayyaa hawaasaatti kennamee jira. Waaltaan kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu bal'isuudhaaf akkasumas tajaajila kennamu bu'a qabeessa taasisuudhaaf qooda guddaa qabaataa jedhamee abdatama. Malliskaachuu Ammahaatu Finfinneerraa ergee tujubeetu dhiyeessa. Sirna eebba waaltaa kanaarratti ibsa Embasiin Ameerikaa barreeffamaan raabse akka jedhutti waaltaan kun kan ijaarame dhaabbati to'annaaf ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteets deeggarsa peepfaararraa maallaqa argameeni. Waaltaan qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 olitti ba'e jedhamu kun to'annaa fayyummaa hawaasaa qorannaaf walitti dhufeenya laaboraatooriif waaltaa leenjisaaf deeggarsaa ta'uun kan tajaajilu ta'uu ibsi barreeffamaa kun beeksiseera. Itoophiyaatti itti gaafatamaan dhimmootii hojii raawwachiisa gameessi Embasii Ameerikaa Piiter Bruumaan waaltaan kun kanatti dabaluun tajaajila akkamii akka kennu sirna eebba sanaarratti dubbataniiru. And serving as a training and support hub for Ethiopia's national public health surveillance. Waaltaan leenjisa eegumsa fayyaa biyyoolessaa haaraan kun fayyummaa hawaasa Itoophiyaa to'achuu qorannaaf caasaa laaboraatooriif bu'uura ta'uudhaan tajaajila eegumsa fayyaa fi ogeessotaa qorannaa geggeessaniif bakka itti walga'an ta'uudhaan qooda olaanaa qabaata. Kun dhugumatti waaltaa leenjisaa biyyoolessaati. Kana waan ta'eefis qaamota dhimmi ilaallatu walitti fida. Ministeerota eegumsa fayyaa dabalee yuunivarsiitiiwwan dhaabbatoota eegumsa fayyaa addunyaa fi dhaabota waaltaa siivilii walitti fiduudhaan karakkoo fayyaa har'aaf boorii furmaata itti barbaaduuf qindeessamu ta'uu gargaara. Ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa Ministeer Deetaa Dr. Kabbada Warquu sirna eebbaa sanarratti haasaa dhageessisaniin waaltaa sana biyyoota Afrikaa hollaa jiran kabiroof tajaajila akka kennu gochuuf deeggarsa teeknikaa kabiroon akka barbaachisullee ibsanii turan. We have to have technical support from the CDC and its partners. Waaltaa kana hojii laaboraatooriif waaltaa qorannaa akka ta'u gochuudhaaf CDCf waaltaalee michoota isaa ta'an biraarraa deeggarsa teeknikaatu nu barbaachisa. Kanaanis hojii qorannaa laaboraatoorii fakkeenya gaarii ta'u qabaachuu dandeenya. Sana qabaannaan akeeka isaa galmaan ga'uu dandeenya. Waaltaalee kanatti kanneen fayyadamaniifis ekstenshinii eegumsa fayyaa keenyaa biyyoota guddataa jiran keessumaa biyyoota Afrikaaf waliin ga'uu dandeenya. Dhaaba ittisaaf to'annoo dhukkuboota Ameerikaatti daayirektarii waaltaa eegumsa fayyaa addunyaa ka ta'an Dr. Rabeekaan haasaa isaanii keessatti ilaalcha kan itti kennan hojii ijoo waaltaa sanaa ta'u ka jedhan humna namaa dandeettii qabu qopheessuu ka jedhu irratti ture. A prepared workforce means that epidemiologists, surveillance officers, laboratorians. Humna namaa qophee qabu jechuun hojjettoonni dhimmootii faca'ina dhukkubootaa, aangawoonni to'annaa, ogeessota laaboraatooriif gareen ogeessota eegumsa fayyaa haala dhukkubootaa akka adda baasan weerara dhukkubootaa qorachuuf hatattamaan hojjechuu akka danda'an taasisa. Kanneen qophee qaban kun akkaataa hojii qoratamanii qulqullaa'an ogeessota haaraa dhufaniin wal barsiisu. Ogeessota qophee qaban horachuu jechuun Itoophiyaaf guutummaa addunyaa keessatti dandeettii qorannaaleef bu'aa haaraa argamsiisuu danda'u uumaa jedhan. Waaltaan eegumsa fayyaa hawaasaa kun sadarkaa biyyoolessaatti ogeessota eegumsa fayyaa horachuudhaaf tattaaffii godhamu guddisuuf dagaagsuudhaan tajaajila eegumsa fayyaa hawaasichaaf dhiyaatu daran bu'aa qabeessa akka godhutu abdatama.
kan haaraa ijaarame waaltaan leenjisa biyyoolessaa kun mootummaan Ameerikaa bu'uura misoomaa kan waa'ee HIV/AIDSiif kan sirna eegumsa fayyaa Itoophiyaa cimsuuf qabu kan yeroo dheeraa ta'uu ibsi barreeffamaan raabsame sun beeksiseera. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Dhiheenya kana magaalaa Finfinnee naannoo Raphii jedhamu jiru tuullaan kosii jiguurraa balaa uumameen lubbuun namoota 100 olii dhabamuun akkasumas miidhaaleen adda addaa dhaqqabuun ni yaadatama. Tuullaa kosii iddoo sana jiru haala itti dhabamsiisuun danda'amu irratti aangawoonni bulchiisa magaalaa Finfinnee ibsa adda addaa kennanii jiran. Yaadawwan aangawootaarraa dhaga'ame keessaa tokko iddoon kosiin itti gatamaa jiru kun gara dhaabbatoota misoomaa fi bashannanaatti jijjiirame tuullaan kosii achi ture gara godinaa addaa Oromiyaa aanaa Sandaafaatti geessama ka jedhu. Gama biraatiin ammaan dura tuullaa kosii kana gara Sandaafaatti geessuun jalqabame mormii qonnaan bultoonni dhageessisaniin dhaabatee jira jedhu jiraattonni naannoo. Kana laalchisuudhaan jaallanneen ibsa aangawoonni Finfinnee kennaniif yaada jiraattotaa walitti qindeessitee jirti. Gara shettan sin deebisa. Dhimma kosii magaalaa Finfinnee gara Sandaafaatti geeffama jedhu kanarratti ibsa barbaacha gara waajjira bulchiinsa Finfinneetti bilbiluudhaan itti gaafatamtuu waajjira dhimmootii koominikeeshinii kata'an adde Daagmaayit Mogas akkasumas hojii gaggeessaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kata'an obbo Haayilee Fissahaa haasofsiisuuf yaaliin torban tokkoof gooneen milkoofne. Yeroo kuufamni kosii naannoo Raphii balaan mudate lubbuu nama 113 galaafate sana adde Daagmaayit Mogas VOA'f ibsa kennaniin waa'ee kosii kanaa gara Sandaafaatti deebistuu jedhamee gaafatamanii turan akkas jedhan. የተጀመሩና ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጋር በጋራ ሆነን dhimmootii jalqabamaniif kanatti hidhata qaban kan ilaaleen bulchiinsa naannoo mootummaa Oromiyaa waliin hojiin hojjetamu ni jira. Isaan kun haala itti jalqabamaniin itti fufu jennee amanna. Piroojeektii Sandaafaatti baname jedhame guutummaatti hojii jalqabuuf qophiidha gaaffii jedhuuf adde Daagmaayit deebii kennaniin. ሙሉ በሙሉ አይደለም የሚቀሩ ጉዳዮች ነበሩ ራሱን የቻለ ኤክስፐርት guutummaatti hin xumuramne waan hafe qaba ekspertoota ofiisaa qaba isaantu ilaalaa jira. Gama kaaniin bulchiinsa magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Haayilee Fissahaa televiziyoona biyyattiif akka ibsanitti kosiin Finfinnee keessa jiru gara heektaara 36 bal'ataa jedhan. Isaan kana keessaa heektaara 19 waggaa 5 dura jechuun akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara 2004 keessa baasii yuuroo miliyoona 34 ta'uun kaampaaniin Fiinlaand yeroo baatii 18 hanga waggaa 2 ta'u keessatti lafa kosiitti gatan gara misoomaatti jijjiiruuf hojii dandeessisuu sadarkaa duraa hojjetamee jira jedhan. Kosiin heektaarri 7 jiru immoo warshaa gara madda humnaatti jijjiiru ijaaraafii jirra. isheen hafte heektaarri 10 immoo jedhu obbo Haayileen. የቀረችው 10 ሄክታር ነው አሁን አደጋ የደረሰበት ቦታ ማለት ነው። የ10 ሄክታር kosiin hafte heektaara 10 innis isa lafa balaan itti dhaqqabe sana jechuudha. Kosii ishee hafte kana maal gochuuf saganteeffatan isa jedhuuf. የ10 ሄክታር የሰንዳፋ ሳኒተሪ ላንድ ፊል ስራ እስከሚጀምር ድረስ kosii heektaara 10 irra jiru kana Sandaafarra ka jiru saanitarii laandi fiil hojii isaa aga jalqabutti jenne ka keenyadha. Walumaa gala kosii silaa heektaara 36 irratti gatamuu qabutu heektaara 10 qofa irratti gatamee jira jedhaniiru. Isa heektaara 10 jedhame kan silaa heektaara 36 irratti gatamuuf malee jedhan sana karoora maalii irratti qabu. ወደ ሰንዳፋ ይጀመራል 10 ሄክታርም ይዘጋል። አሁን ከአርቴሪያ ኩባንያ የሚባል ኮንሳልታንት ከፈረንሳይ gara Sandaafaatti jalqabamaa sana booda kosii heektaara 10 cufnee galla jechuudha. Kana gochuudhaaf kaampaanii biyya Faransaay biraa liqii yuuroo miliyoona 10 argannee jirra. Kunis mootummaan kan murtaa'uu fi qorannaan adda addaa gaggeeffamaa ka jiru ta'uu ka dubbatan obbo Haayilee Fissahaa hojii gaggeessaan bulchiisa magaalaa Finfinnee lafa kosii Raphii ni cufamaa yeroo jennu dhiisnee deemuu otoo hin taane haala itti uummata miidhuu danda'u mara cufnee ta'uu qabaa jechuun yaada isaanii xumuran. Dhimmi kosii magaalaa Finfinneetii gara Sandaafaatti geessuuf karoorfamuu kun jiraattonni naannoo Sandaafaa dhimma wal falmisiisaadha jedhu. Qonnaan bultoota keessaa tokko haasofsiiseen ture seenaa waa'een iddoo kosii itti gatan sun banamu attam akka ture dubbataniiru.
Yeroo sani lafa gadhiisadha faabrikaa isinii dhaabnaa jedhanii. Uummanni sun amma bakka sanii ka'anii uummanni sun gizee sanii ganzaba xiqqootti kennanii amma wanta nyaatanii wanta ittiin bulanuu hin qaban amma uummanni sun. Qonnaan bulaa turanii duraan? Qonnaan bulaadha. Amma immoo eessa jiru? Achumatti gartokkeetti kaasanii achuma qubachiisan. Isa booda warshaa ijaara jedhanii qoshee Addis Ababaadhaa fidanii dhufanii. Kosii? Qoshii Addis Ababaadhaa fidanii dhufnaa hin ta'u. Duraan akkasuma hin jettanii amma asitti hin darbamuu hin gatamuu jedhanii uummanni fincila kaase. Garuu warshaa waan jedhan waan ijaaran hin qaban. Hin qaban hin ijaarree warshaadhaaf nu kaastanii itti hojjennee bulla jenneeti amma immoo gosheen nurratti hin darbitanii. Wanti kun gulana bishaan keenyatti waan ganna qabuu fi wanta nu ta'uu fi mootii kanaa nurratti hin gattanii kan jedhan uummanni salama isa jedhan ofirraa deebisu. Uummanni yeroo sana eenyutti iyyate? Uummanni aanumatti iyyatee aanan wanna godheefis hin qabu humnumaan ofirraa dhaaban yeroo sana. Rakkoo baay'een waan jiruuf waa'een mana diigaa kunis wanna jiruuf mana diigaa saniin wal qabatee bakka mana sila diiganii kanumaa walitti yaa'anii raawwatanii kunis akka nurratti hin darbamne mana diiganis akka nurraa dhaabbatu. Maaliif mana namootaa diigan? Yeroo ijaaran sanii dhoowwuun irra doggaa jiru erga ijaaranii keessa ta'anii uummata irraa diigaa jiran kinoon. Eessaas nama tokko qarshiidhaan irraa fudhatanii raawwatanii kan qarshii hin qabne irraa diigan. 20 30 dirasii kan kennu hin jira. Isa bira dabranii kan hiyyeessaa hiyyeessaa diigan. Bargin eeggatanii horii argannaan yeroo hundaa kinoo kaleessuma diigaa jiran amma sandaaf irratti. Lafti kosiidhaaf jedhamee uummanni irraa godaane sun amma maal hojjeta? Amma akkasumatti erga kosii san irraa dhaabanii akkasumatti ta'a lafti sun. Ammumallee yaadni hin jira kan Finfinnee qoshee namoonni dhume kana asitti dhume sandaafatti dabarsina kan jedhan yaada hin qaban garuu uummanni fayyaa keenyaaf hin ta'u wanna nuti akka mootii kuni nuyi limaatidha jennaan limaatidha kaane kan qonneerraa argannurraa gadhiifnee kaane wanta kana ta'eef amma nurratti hin darbitanii kan jedhan uummanni jechaa jira amma. Uummata manarraa diigan kanaaf immoo horii kennan qabu? Horii kennuu fi dhiisati qorqoorroo manarraa buqqee isaanii fudhatanii raawwatanii baalasiltaan isa kafaaffala qaabatti galchanii ofii isaaniitti isa kafaffalu unkaan kan kennanii dhiisati. Kun egaa magaala keessatti moo qonnaan bulaa biratti? Magaala keessattis qonnaan bulaa birattis qonnaan bulaa birallee baay'ee akkana gadi fagaateen deemu magaala xixiqqoo kana kan akka Maazuuraa jedhamu kara Laga Daadhii kara Alaltuu bakka irra sandaafarra kanarraa diigan. Akka jiraataa iddoo sanaatti ammatu mootummaa argitanii haasoftanii kosiin sun gara sana dhufuusaaf maal itti iyyattume natti hima? Aanani achi wanna nyaataa ta'ee uummata nyaachaa jiruu fi uummata itti iyyatus hin qabu namni uumama isaatiin kan dhoowwatu ta'e malee namni itti iyyannee namni kosiisanii akka achi hin dhufne godhu aana sana gubbaa hin jiru suruma. Egaa uummanni uumama isaatiin du'us jiraatus yoo ofirraa dhaabse malee namni biraa hin dhaabsee wanti ani yaadu hin jira natti fakkaata. Bakkeen itti dhaqanii abeet jedhan jiru kan dhaga'uuf hin jiru. Kosiin kun qarqara bishaan lagatti dhiyoo waan jiruu fi daafoonsaa fagoo deemaa kan naan jedhan immoo jiraataa magaalaa Sandaafaati. Lagni illee ni jira naannoo sana. Laga san maqaa isaan beeku garuu laga haqaaqetti gadi yaa'a. Laga daadhii amma giddibiin hin jiraa miti? Bishaan laga daadhii kuni fuudhee dhaqeetti amma naannoo haqaaqetti naanna'a waan ta'eef qarree bishaan laga daadhii kanarratti yaadne qosheen kun balfi kun itti gatamu dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a. Qonnaan bulaan immoo miidhaa balfa kanaa hin beeka waan ta'eef fudhachuu irratti ulfaataadha waan jedhu sun tilmaamni ni qabu. Balfi kosiidhaa naannoo magaalaa Finfinneetirraa gara ganda baadiyyaa Siree Goyyeetti kan dhaqe lafa maatii qonnaan bulaa irratti naanneffame jechuudha kan kalalan. Yeroo san warshaa pilaastikii Ayilaandii kana isatu achirratti oomishamadhanii ka'aniiti. Gaafa turee balfi sun achitti gatamuu eegalamu xiraayee baay'ee nu rakkise jechuuni namoonni baay'eenis dhukkubsate balficha sanneen balaaleffate qonnaan bulaan. Kanaan qonnaan bulaan bardeen gaddaadha akka achitti fidanii dhufne xufura dhowwaniiru. Yeroo ammamii gatame yeroo sana ji'a meeqa? Naannoo ji'a 8 akkas kan ta'u balfi bu'eeti. Balfichi ajaansaa fagoo deemtee dhukkuballee ta'ee namoota baay'een harkaa rakkise waan ta'eef dhumayyannoo galchanuu jiran hin oolchine hin dhaabne. Qonnaan bulaan fuuldura gaheetanii gaafa dha'u waltajjii walitti qabanii dargaggootas qonnaan bulaas mariisanii qonnaan bulaan kallattumaan dhimma sana akka hin barbaanne waan kaasaniif yeroodhaaf akka dhaabbateettan beeku. Lafti kosiin kan naannoo raphii jiru rakkina isa mudate beektu
isarraan ka'anii gara Sandaafaatti deebisu yaaddoo jedhu qabdu? Akkasitti waan jedhamu hin jira. Miidhaa guddaa qaba. Yaada isaan yeroo darbe kaasaniif egaa balfi kun asitti gatamuu qabeetuni dhukkubni garaa kaasaa waan akka ameebaa kuffaanutti hammaate waan jedhamu sanidha. Garuu iddoon kosii gatuudhaaf dallaan itti hojjetamee ture suni Oromiyaa keessa moo Finfinneedha? Oromiyaadha. Bulchiinsa magaalaa jala odoonteen himmaayyuu godina addaa bulchiinsa magaalaa naannoo Finfinnee jedhamanii tuni aanadha. Kun aana baras jedhama. Ganda baadiyyaa siree booyyoo maatii qonnaan bulaan irratti oomishaa ture. Sani kan naannessanii tuni irratti ijaarame. Kanaaf mootummaan Oromiyaa irratti waliigaluu qabaa jechuudha. Qaamni dhimma waliigaluu shaggaa. Walumaa galatti amma jiraattonni jireenya keenyaaf fayyaa keenyaaf rakkisaa jedhu bulchiinsi naannoo Finfinnee immoo kosii iddoo itti gatamaa tureen guutee carraan jiru gara sanaa jedhaa jira. Itumaan guddoo araaraa taatanii maal murteessitu? Dhimmi kun dhimma lubbuu namaati. Kosiin gaafa gatamu bifa qilleensatiin illee kan keessa baheetonni deemuun jira. Dachii naannoo san keessatti illee kan lolaadhaan lagatti naqamuun jira. Horiin illee naannoo san irratti bishaan dhuguu aannan sa'aatii fayyadamuu jira. Rakkoo baay'ee qaba waan ta'eef darsi yookiin kosiin naannoo magaalaa fi jireenya hawaasa baadiyyaa wajjin wal qabatetti rakkoo amma biyyi kanatti uumame kanatu deebi'eetonni ga'uu danda'a. Rakkooleen salphaa immoo akkuma qonnaan bulaan kanaan dura kaasee hin ajaa dhukkuboota adda addaa nutti hammaatan jedhu kun mul'achuu danda'a waa yaada sana jedhan qabu. Jiraattonni Sandaafaa akka jedhanitti aanaan isaanii Oromiyaa jalatti argamti. Aangawoonni Oromiyaa kanarratti yaada maalii qabu? Kanarratti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa argachuuf torban tokko guutuu yaaliin bilbila harka isaanii irratti godhe hin milkoofne. Gama kaaniin ministeera waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa akka ta'an Dr. Nagarii Leencoo iyyaafannaan biyya keessa hin jiranii jedhameen jira. Argannaan gama hundaa fudheen dhiyaadha. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaadha. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.